Hiriyaan bara kanaa albeedha nama qaltii. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa meeqaan akka oole beekuu yoo barbaaddan dirahama gara birriitti, doolaara, yuuroo gara birriitti, qarshii biyyoota 200 olii guyyaa gabaa har'a jiruun isiniif jijjiiree isinitti himuu kan danda'u appilikeeshiniin ajaa'ibaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira. Liinkii komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jiru tuqachuun ammuma daawunlood godhaa itti fayyadama. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10ffaatti baradheen xumureera. Sanaan booddee maatiin maallaqaan barattamoo gara biyya hambaatti imalta jechuun filannoonaaf dhiyeesseen biyya hambaa naaf wayya jedheen imala koo gara Saawudiitti raawwadhe. Rabbiif galanni haa ta'uutii manni nagahee mana gaarii ture. Haga har'aa waggaa 6 guutuu achuma keessan dalagaa. Maadaamiin kiyyaa abbaan manaa ishee kan boqote yeroo ta'u ijoolleen ishee hunduu hojii waan qabataniif qabeenya ishee guutuu immoo kan to'atu obbolaa abbaa manaa isheedha. Kanaan ishee waliin jiraachuun jalqabe. Hojiin koo guutummaa guutuutti nyaata, dhugaatii, qulqullina ishee fi mana bultii ishee sirreessuu waan ta'eef hanga kanaatti natti hin jabaatu. Hojjettoonni warri kaan bakka biraa mooraa keessaa hojjetan si'a hedduu yeroo jijjiiraman ani garuu jijjiirameen hin beeku. Bakkuman guyyaa jalqabaa hojjechuu jalqabe isheetu naaf ta'a jettee isheenis ana qofaa qajeellootti jaallatti. Yeroman jalqaba ishee bira deemu waan nyaattu waan dhugdu natti himachuuf bilbila kan ishee kan ofii hin fayyadamne naaf kennite. Guyyaaman mana sana seenirraa jalqabeen maatii koof gaheera hojii jalqabeera jedheen haasa'uun eegale. Maadaamiin kiyyaa guyyaa tokko tokko gaafa gabaa deemtu anaanillee na qabattee deemtee wanta na barbaachisu qarshii mataa isheetiin naaf bitti. Hojjettoonni akka koo biroo mana sana galan biyyoota Afrikaa garaagaraarraa dhufani garuu isheen maal taatee kun hundi malaafii jedhanii natti inaafanii walitti na buusuuf waan isaan hin goone hin jiru. Waggaa 2 akkuman hojjetteenis boqonnaa fudhachuuf gara biyyaa galeen baatii tokko taa'een maatiin koo wanta barbaadan gooteefiin deebi'een gara biyya hambaa maadaamii koo biratti imale. Hagan biyya gahee dhufutti hojjettoonni maadaamii koof ramadaman akka isheen feete nyaataanis dhugaatiinis qulqullinaanis ga'uufii waan hin dandeenyeef keessumaayyuu yeroo sanarraatii kaastee ishee malee jettee of biratti na hambifattee yeroon aaree hojjettoota kaan waliin walitti bu'een gara biyyaatti nan gala yookiin immoo manan jijjiirradhan jedhu maallaqa yookiin immoo miindaa naaf dabalti malee anaan hin gadhiistu. Anis hangan danda'e lafuman ta'aafi. Kanaan otoo hin jiruu marsaa lammaffaa gara biyya hambaatti maleen hojjechaan otoo hin jiruu dargaggeessi biyya koo ijoollummaa kootii kaasee na beeku na hangafus anis isa beeku yuunivarsiitii baratee eebbifamee biyyuma keenyatti hojii qabate tokko gama sooshaal miidiyaatiin dhufuun ijoollummaa keetii kaaseen natti toltaa natti bareeddaa bareedinni kee tolli kee kun mana koo jireenya koo boree keessatti akka urgaa'uun barbaadaa jedhee na gaafata. Anis maal jechuu keedhaa jedhee yeroon deebisuu fi dhiirris dhalaanis qofaa jiraachuu hin danda'anii jaalala otoon si waliin eegalee hanga lubbuun koo dachee kanarra jirtutti otuu si waliin hin jiraadhee natti tolaa jedhee naaf deebise. Yeroo kanatti ani dhiifamaa jaalallee qabadheeraa anumaafuu otoo ati kan koo taateetta ta'ee baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu naman si caalaa jaalladhuun qabaa jedheen deebiseefi yeroo kanatti inni eenyuyyuu si jaallachuu danda'a. Haa ta'uutii garuu akka amma onneen koo si waliin karoorsite si waliin karoorsuu kan danda'u gonkumaa dhiirri jiraachuu hin danda'u jedhee naaf deebise. Yeroo kanatti ani maal
jechuu keedhaa ati dhiira kaan caaltamoo jedhee yeroon gaafadhu tarii hin beekanii si biratti dhiira kaan siif caaluu danda'a bakka onneen kiyya siif qabdu waan hin beekneefidha jedhee natti dubbate. Haasoon keenyi guyyaa 2-3 torbee baatii lakkoofsisee baatii 4 booda akkan jaalallee hin qabnetti hime. Yeroo kanatti inni arraba keetu dubbate malee keessi kee akka jaalallee hin qabanne dubbii keerraa nan tilmaaman ture. Of kabachiisuun amala dubartootuma hundaati. Rabbi egeree keenya nuuf haa eebbisuu jedhee natti dubbate. Yeroo kanatti ani otoon ani tole siif hin jedhiin akkana dubbachuu maaltu fidee jedhee yeroo na gaafatu ammaan booddee situ sin jaalladha jedhee wanta na gaafatuuf akka waliin jirrutti otoon haasa'ee narraas sirraas bareeda jedhee haasoo karaa dheeraa gabaabse. Sanaan booddee anis jaalallee isaan ta'e. Waa hedduus waliin taphachuu waliif qooduu eegalle. Toora sooshaal miidiyaa guutuu fayyadamuus eegalle. Kanaan booddee yookiin immoo bor rakkoon yoo qunname walitti buunee akka walirraa gargar hin fagaanneef ani dhiiran baay'ee jaalladhu tokko ati immoo dubartii baay'ee jaallattu tokko re'aa kan waliif taatan walaa barsiisnuu hin beekanii jedhee na gaafata. Yeroo kanatti anis mucayyoo biyya koo biyya hambaa akkuma koo jirtu ijoollummaa kootii kaastee re'aa naaf turte nan barsiiseeni. Innis re'aa isaa tokko waliin hojjetan na barsiise. Kanaan isaan waliin illee haasa'uu eegallee jaalalli anaaf isa walitti fide re'aa koo re'aa isaallee walitti fidee jaalallee waliif ta'anii. Baatiiwwan muraasa booddees hanga dhumaatti akkuma keenyaa waliin akka ta'an toora onlaayiniitiin nutis liivii gallee waadaa waliif seenanii baay'ee sitti gammanne. Hariiroon arfan keenya gidduu jiru dabalaa dhufe. Kanaan otoo jirruu jaalala dhaatii miilli lamaan waliin deemuyyuu walitti ni bu'aatii. Yeroo anaa fi jaalalleen koo walitti buunu isaantu nu araarsaa. Yeroo isaan walitti bu'an waliin furachuu dadhaban nutu isaan araarsaa. Kuni nu gidduutti wanta guddaa ajaa'iba miti. Akka qaama sadaffaattis waliin ilaallu. Hariiroon keenyi hanga dhumaatti ittaaffuuf jecha walii gallee tooftaa kalaqanne. Bara darbe biyya hambaa dhufeen waggaa 5ffaa yeroon xumuru hiriyoonni keenyi jaalalleewwan lamaan walitti bu'anii. Anis dhiisi jedheen re'aa koo gorsuuf yeroo yaalu haa ta'uutii garuu wanta ani hin yaanne gonkumaa kan hin dubbatu jedheen tilmaamee kan hin beekne siifoo otoo walitti buunee walirraa gargar baanee ni jaallattaa sii dhiiseeraa itti darbii jettee natti dubbatti. Anis maal taateettaa anoo jaalallee akka lubbuu koottiin jaalladhuun qabaa guyyaa tokkoyyuu jaalallee kee ija kanaan ilaalee hin beekuu walitti kan siin fides nuyi mitii jedhee yeroon gaafadhu lakkii keessa kee nan beekaa. Innis kolfa koorraa kolfi kee akka itti bareedu natti dubbateeraa jettee natti deebiste. Guyyaa kana dabaree kootti aareen yoo siif ta'e waliin taata yoo siif hin taane immoo anaaf jettee adda ba'uu mitii boolla galuu dandeessa jedheen bilbila koorraa cufadhe. Jecha kana akkanatti dubbattee fi akka walitti buunes jaalallee kootti yeroon himu karaa imoo bilbilee fi maaliif akkana jettaa akkuma isin nu araarsitan nutis sin araarsuufidha jedhee yeroo itti haasa'u ati hin beektu waa'ee kaadhimaa kee hedduu isaa hin hubattu. Dhiiraaf immoo yoo bulee gala malee kallachan galuu fi taa'iima hariiroo isaanii ilaalii jettee jaalallee kootti xaxxe. Innis wanta isheen isatti dubbatte tokko lamaan natti haasa'e. Jaalalleen mucaa kanaan booddee anuu isheen barbaadu jedhee abdiirraa kutate. Walitti araarsuuf jaalalleen koo yaalii otoo godhuu guyyaa tokko mataa mashinaaf bilbiluun ifa manaaf godhii aareen sitti dubbadhee jaalallee koo waliin akka walitti na araarsitan hin barbaadaa jettee ammoo na kadhatti. Yeroo kanatti ani qalbii isheetti deebiteetti jedheen jaalallee ishee bilbileen waan jiru naasa'e.
haasa'ee walis bilbilanii haa ta'uutii garuu guyyaa tokko arfan keenya waliin liivii gallee haasaa otoo jirru haasoo qoosaa keessa akka jaalallee koo barbaaddu jaalalleen ishee immoo anaan akka fedhu ifa gootee haasa'uu eegalte. Arfan keenyu liivii irra teenyee walitti bu'uu eegalle. Dur lama yeroo taanu wal araarsina turre. Amma garuu dubbiin gara biraa deemtee jaalallee koodhaan sin jaalladha jettee liivii marratti dubbii gargar facaaste. Jaalalleen ishees aaree yoo ati isaatiin kan jaallattu ta'e anis isheen natti tolteetti sin jaalladha jedhee dhugaasaa haasa'e. Jaalallee kootiin alatti sadan keenyu wal arrabsine. Waan garaan keenyi qabu walitti dubbannee sanumaan bilook wal goonee walirraa adda baane. Guyyaa sanarraa kaasee jaalalleen koo bilbila isaa cufate. Bilookkis na godhe. Hiriyaan koo kun suuraa jaalallee koo piroofaayilii ishee godhattee anaan ittiin na aarsaa jirti. Waggaa 3 ol jaalalaan waliin turre sababa mucayyoo kanatti hariiroon keenya bittinnaa'e. Baay'een isa jaalladhan ture. Innis baay'ee na jaallata. Nama beekaa fageesse yaadu egeree keenya irratti malee har'a irratti dhimma hin qabne. Kanuma natti naaftee jaalala keenya bittiinsite. Ofii suuraa isaa feesbuuk irraa daawunlood godhattee piroofaayilii godhatte. Namoota biyya keenyaatti jaalalleen ishee irraan fudhe jettee akka isa maqaa qabu maqaa balleessiti. Jaalalleen koo garuu siinis isheetiinis hin barbaadu jedhee lamaan keenya waliin iyyuu haasaa hin jiru. Ani gidduutti miidhameera. Rabbi keessa isaa akkanaaf deebisu kadhannaa keessanitti na yaadadha. Erga kanaan geenyee baatii 8 lakkoofsisaa jirra. Ammayyuu keessi koo isa bira jirti. Rabbi walitti sinaa deebisu jedha. Kadhannaa keessanitti na yaadadha. Ana obboleettii keessan biyya Ambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa meeqaan akka oole beekuu yoo barbaaddan dirahama gara birriitti, doolaara yuuroo gara birriitti, qarshii biyyoota 200 olii guyyaa gabaa har'a jiruun isiniif jijjiiree isinitti himuu kan danda'u appilikeeshiniin ajaa'ibaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira. Liinkii komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jiru tuqachuun ammuma daawunlood godhaa itti fayyadama. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi biyya Ambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu Yuunifoor seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabattee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun akkana jajjabeessitanillee kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaatu Yuunifoori. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalala seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu nama bashannansiisuu yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa meeqaan akka oole beekuu yoo barbaaddan dirahama gara birriitti, doolaara yuuroo gara birriitti, qarshii biyyoota 200 olii guyyaa gabaa har'a jiruun isiniif jijjiiree isinitti himuu kan danda'u appilikeeshiniin ajaa'ibaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira. Liinkii komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jiru tuqachuun ammuma daawunlood godhaa itti fayyadama.